Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu ganama kana qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti Itoophiyaa keessatti lolli bifa haarawaan naannolee hunda jidduutti ka'atii jira. Akkasuma odeeffannoo kennaa gama biraatiin Iraan Israa'eliin nam barbadeessaa jettee dhaadatatii jirti. Odeeffannoo gama biraatiin immoo Ameerikaatti bulchiinsi kutaa Minneapolis rakkoo hamaatu keessatti deemaa jira. Mormii guddatu gaggeeffamaatii jira. Sababbiin isaa nama gurraacha tokkotu ammallee poolisiin ajjeefame. Kanaaf ka'umsa godhachuudhaan jeequmsi hamaan gaggeeffamaatii jira. Odeeffannoowwan sadiin kana gama keessan dhiyeessina. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa saniif darbu bifa salphaa ta'een akka gama keessan dhiyaatuuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha magaalaa hawaasaa ijaan daawwachaa oduu keenya gurraan dhageeffachaa hamma dhumaatti nu faana turaan affeerraa kennam. Itoophiyaa naannolee hunda jidduutti wal waraansi uumamuuf akka jiru ragaan ni mul'isa jedhan hayyoonni siyaasaa. Itoophiyaatti lolli yeroo darbee mootummaa naannoo Amaaraatiin Oromoota Walloo irratti godhame kanuma akeeka jedhan. Kana kan caalu immoo naannoo Somaalee fi Affaar jidduuttis lolli dhalachuun biyyattiitti yaaddoo guddaa uumeetii jira. Waldhabdii naannoo Affaariitii fi naannoo Somaalee jidduutti taasifameen namooti dhibbaa ol akka ajjeefamanii fi namooti dhibbaa ol immoo akka madaa'an qabeenyi hedduunis akka saamame maddeen keenya naannichaa gabaasaniiti jiru. Mootummaa naannoo Somaaleetii fi mootummaa naannoo Affaar jidduutti karaa liyyuu haayilii isaaniitiin wal waraansi dhukaasni walirratti banamuun uumameen lolli kan qabate yoo ta'u lolichi ammas tasgabbaa'uu akka hin danda'inii fi ammas darbe walitti dhukaasaa akka jiran agarsiisa. Karaa Gaambeellaatii fi Oromiyaatiin, karaa Gaambeellaatii fi Amaaraatiin, Beenishaangul Gumuz dabalatee naannoo Oromiyaatii fi akkasuma lola mootummaan naannoo Amaaraa Oromoota Walloo irratti yoo dabalu immoo Itoophiyaan gara bittinnaa'utti deemaa jiraachuu qabatama namatti agarsiisudha jedhan hayyoonni siyaasaa. Biyyattiin hoggana hin qabdu. Hogganni naannolee yeroo walitti bu'an dhaabbatee ilaalu hoggana miti. Itoophiyaan tasgabboofte hin jirtu. Karaa siyaasaatiin siyaasni maanxameetii jira. Karaa nageenya naannoleetiinis nageenyi naannolee maanxameetii jira. Dirqamni mootummaan inni guddaan nagaa lammiilee eegsisuudha. Nageenyi lammiilee immoo eegamaatii hin jiru. Wallootti yeroo darbe liyyuu haayiliin Amaaraa quufee Oromoota Walloo 100 ol akka ajjeesee fi akkasuma manneen 1,000 ol akka barbadeessee fi namoota 90,000 ol akka qeef qabeenya isaa irraa buqqisee isinii gabaasaa turuun kennaa ni yaadatama. Itti dabaluudhaan immoo naannoo Gaambeellaatii fi akkasuma naannoo Oromiyaa jidduuttis daangaa sanarrattis namooti hedduun akka ajjeefaman isinii gabaasaa turuun kennaa ni yaadatama. Wallaggattis yeroo darbe namooti hedduun akka jumlaadhaan ajjeefaman ni yaadatama. Ammas naannoo Somaaleetiif naannoo Affaar jidduutti lola ka'een balaan guddaan dhaqqabuudhaan lubbuun namoota 100 olii darbeetii jira. Yeroo ammaa kana bifa kanaan mootummaan nagaa lammiilee eegaa akka hin jirree fi eegus akka hin dandeenye namatti agarsiisa jedhan hayyoonni siyaasaa. Itoophiyaatti bifa kanaan namni wal ajjeesu naannoo wal lolu dhukaasni walirratti banamu namuu akka hidhateen wal reebuu eegallaaniin biyyatti bittinnaa'uu irraa waan isii oolchu tokkollee hin qabdu jechuudhaan hayyoonni biyyatti dubbataatii jiru. Mootummaa waan kana furuudhaaf fedhii hin qabu, humna hin qabu, wanti beekamu tokkollee hin jiru. Rakkoo jiru ni furra jechuu malee rakkoon furamee argame tokkollee hin jiru. Gama kaaniin lolli Tigraay ammallee akkuma itti fufeetti jira. Haala kanaan Itoophiyaan bittinnaa'aa jirti, diigamaa jirti. Waan itti baatu immoo walumaan ilaalla. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin Iraan haleellaa Israa'el buufata Nukilaaraa ishee irratti qaqqabsiifteef haaloo bahadhaa jetteetii jirti. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo kennaa guyyaa kaleessaa isiniif dhiyeessine keessatti waan tureen isiniif gabaasaa turreetii jirra. Buufanni
Nikularam Iran inni guddichi harka haleelame. Ministeerri dhimma alaa Iraan Muhammad Javad Zarif halellaa Israa'el buufata nikulara Iraan irraan qaqqabsiifte haaloo ni bahatti jedhaniiti jiru. Qondaaltonni Iraan akka jedhanitti buufanni gabbisa yuuraaniyeemii Naataaz dilbata kaleessa halellaa shororkeessummaaf saaxilameera jedhan. Kun ergaa dhiyeessiin anniisaa adda cituun gabaafamee booda buufata Naataazii fi maashinii haaraan hojii saffisu hojiirra oolee ture. Iraan haleellaa kana aloo akka baatu beeksisuu hordofee Israa'el dhimmicha irratti amma yoonaatti yaada hin kennine. Bifa kanaan Israa'el yaaddoo keessa galuu ishees namatti agarsiisa jedhaniiti jiru. Haa ta'u malee raadiyoo hawaasaa maddeen basaasa biyyattii wabeeffachuun akka gabaasanitti dhaabbanni basaasa Israa'el Mossad haleellaa saayibarii kana duuba jira. Akka maddeen basaasaa kun jedhanitti haleellaan kun isa Iraan gabaasteen ol mancaatii guddaa dhaqqabsiiseeras jedhaniiti jiru. Qondaaltonni basaasa Ameerikaa barruu New York Timesitti akka himanitti dhoo'insi guddaan mudate sirna dabarsaa anniisaa lafa jalaa buufatichaa barbadeesseera. Qondaaltonni kun akka jedhanitti Iraan buufata gabbisa nikularaa kana deebistee banuuf yoo xiqqaate ji'oota 9 itti fudhata. Dhaabbatni oduu Nuur kan mana maree nageenyaa ol aanaa biyyattii hidhata qabu tajaajila tikaa biyyattii keessa odeeffannoo argate eeruun akka gabaasetti namni addaan cituun dhiyeessii ibsaa uumameef ka'umsa guddaa ta'e baramuun tarkaanfiin barbaachisu fudhatamuun to'annoo jala ooleera. Waliigalteen dhimma nikularaa bara 2015 pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiisanii keessaa bahan deebisuuf tattaaffii wayita taasifamaa jiru kanatti guyyoota muraasaan as Israa'el sagantaa gabbisa nikularaa Iraan irratti akeekkachiisa baay'isteetii jirti. Iraanis amma Israa'el nan haleelam haaloo nan bahadhaan Israa'eliin nan barbadeessa jechuutti argamti. Giddugalli Naatazaa haleellaaf saaxilamuun kun kan jalqabaa miti. Waxabajjii darbee maashinni lafa irraa keessan jiru yookaan seentirifiigiin isa manca'us qondaalonni Iraan garuu balaa ibiddaati jedhan. Iraan bakka isa giddugala haaraa lafa jalatti cinaa gaaraatti ijaaruu jalqabde. Giddugalichaatti gabaasni nikularaa vaayirasii kompiitaraan Stuxnet jedhamuun jeeqame ture. Vaayirasichi Ameerikaa fi Israa'eliin qophaa'e jedhamee yaadama. Saffisa hojii maashina gabbisichaa kan xiqqeessu yoo ta'u yoo xiqqaate gara 1,000 kan ta'u ammoo mancaaseera. Kana malees Iraan ajjechaa saayintistii nikularaa beekamaa Mohsin Fakhrizadeh duuba Israa'eltu jira jechuun himatti. Israa'el ammoo ajjechicha raawwachuu hin mirkaneessines hin haalles. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya bifa kanaan Israa'elii fi Iraan bifa haarawaan lolaatti seenuuf waan qophaa'an fakkaatu. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin Ameerikaatti kutaan Minneapolis jeequmsa guddaa keessa jira. Daantee Raayit namni jedhamu poolisiidhaan ajjeefamuun jeequmsa guddaa kaasuudhaan yeroo ammaa kutaa bulchiinsa Minneapolis keessatti mormiin guddaan gaggeeffamaatii jira. Poolisiin nama gurraacha bakka sakattaa tiraafikaa magaalaa Brooklyn kaaba Minneapolisitti dhukaase ajjeesuu hordofe namoota mormii dhageessisuuf ba'an irratti poolisiin gaazii imimmaanessitu dhukaaste. Ameerikaatti namni gurraachi irra deddeebiin ajjeefamaa jiraachuun immoo yaaddoo biraa uume. Mormii kana hordofee uggurriin sochii halkaniis akkasuma darbeetii jira. Namni poolisiin ajjeese kun firoota isaan akka adda bahetti Daantee Raayit kan jedhamu dargaggoo ganna 20ti. Kantiibaan magaalaa Brooklyn uggura hanga boriitti turuun sa'aatii 6 hanga sa'a 11tti dabarsuun namootatti qe'ee keessanitti galaa nagahaan ta'a jechuun himan. Magaalaa Minneapolis keessatti qorannoon poolisii duraanii nama gurraacha George Floyd ajjeese yeroo deemaa jirutti dhiphinni akka malee dabaleetii jira. Manni murtii dhimmicha qoratu bakka amma jeequmsi itti mudate irraa fageenya kiiloomeetira 16 irratti kan argamu yoo ta'u har'a qorannoon isaa itti fufuun dhimmichi guduunfuu jalqaba jedhameetii eegama. Bulchaan Minnesota Tim Walz haalichi itti dhiyeenyaan hordofaa jirra jedhee akkasuma maatii Daantee Raayitiif akka kadhatu himeetii jira. Ameerikaatti rakkoon yeroo gara yerootti uumamaa jiru kun bulchiinsa Ameerikaa garagaraa keessatti yaaddoo guddaa uumeetii jira.
poolisonnis nama ajjeesuu itti hufaniiti jiru. Biyya dimokiraasiin badhaate Ameerikaa keessatti poolisonni kan nama ajjeesan yoo ta'e biyyoonni ganaareef dimokiraasii eegalan immootu maal hayyeree jechuudhaan immootu namooti yaada isaanii karaa fuula feesbuukaatiin ketabaatii jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.